Ashamaa jirra jirtu maatiin ifaa miidiyaa hundumti keessanuu baga nagaan jiraattan isiniin jechaa har'a nama wiitan piraankii gochuu heda. Isheenis eenyu honaan jettanii amboodha. Amboon piraankii gochuu heda jechuudha. Kanaaf naa bilbilii jedheen jira. Guyyaallee immoo wobiin ifaan aartee jirti jetteeni waa gurra buustee jirti jechuudha. Kanaaf amma naa bilbiltii yoo naa bilbilte wajjumaan laalla jechuudha mee. Kanaaf na duuka bu'aan isiniin jedha. Ifaa. Wayye. Maali maal taate? Waan taane. Maali faako? Ama. Ma. Sagalee kaagaa jiru na dhoksi kanaa wali maan. Waan taane ambo. Jedhika. Amaan kee aduu. Maal nire? Mana gaafatte. Maal taate ishinatti mika? Amaan taane amboo koo waatu na qonnameera. Maal? Maalni? Jechuun tikeetti si muralaan jedhan jira. Naan chikiraallo biyya keetti galta maatii keetti galta. Amboo meezim jedhamu caasittiin kenneen waati deemi galee naan jedhan waddolle. Seeras akkamiiti? Maalin beekaan? Maal jechuudha? Maalin beekaan caasittiin kenninu deemi galii jaarsi beektaa sirriitti amala qabaa hillola gisee hundaayyuu. Naachi bakka akka tasaa wallollee yoo barbaadan isin biraa wajjedhu tikeetti naa muraan jedheeni. Achumaan tole naan jedhee nama wajjin hin deemee haasa'ee achi as deebi'ee tikeetti siifan muraa qidaamee hin barartaa garuuyyuu mucaa fudhattee galuu hin dandeechu maaliif dura kan isillee ishii jennee si taqabballeetoo siifillee guddisnee har'aas geenye isallee har'aan geenye yoo fagaatti yoo nu dulloomnellee yoo maal jennellee akka nu cinaa taa'u jenneeti. Kanaaf ati immoo yoo har'aan fudhattee kan galtu hoo ta'e ati galee nu isa sittiin kenninu jedhanii kana maal jettariati kana dhugaa. Kanaaf dhiphattaari seerri biyyan jiru. Seera qabu keessatti rakkoo kan namoonni koo kan keeti. Amboo koo araba bira seera maaltu jira of ajjeesu bichaadha malee. Maqaa Yesuus maal jechuudha ifaa? Ande? Garuu piraankii narratti hojjechaa jirtu ta'e. Ambooti. Ifaa. Please በእግዚአብሔር ሆይ seerri kamuu ilmoo kee gatii galii kaasiin jiru hin jiru sirriidha. Biyya Oromaa keessatti mirga hin qabnu garuu ilmoo kee immoo gatii kan galii siin jiru jira jedhee namaan ogaa. Amboo seera maaltu jira biyya Araba dhiisitti Abashaan birrii harka qabaate sirratti hojjeta. Seera maaltu jira? Odoo mootummaa. Odoo mootummaa. Dabatee jettee niyyitu. Odoo jedhee dhugaa ilmoo keeti ko. Kanaafuu waan hundaas gattee hin galtu. Yaani tikeettiin isaanii aboo tokkuma ta'etti gadi jettee bultallee malee ilmoo kee gattee immoo hin galtu. Waaqayyo naa qarqaaru. Garuu beektaa amala isaanii amala addisiinatti jijjiirrata waan hin beekanii yuutuubiillee yoo argan hin beekanii. Amala addisiidha beektee amala hoggaa meeqa kinoo hoggaa gara 8 jira isaan bira ergan dhufe 8 fixeeyyuu amala addaatiin itti jijjiirratan yuutuubii hin beekani. Wanti hafe hafuudha jechuun faakoo amma daandiin isin qabsiifattutti waan tokko
waan kamirraayyuu ilmoo keetu caala waan kamirraayyuu achi jedhiiti garuu gaafadhu akka maatiitti wajjin jiraatteetta miti akka maatiitti isin faana jiraadheera yommuu kommoo asitti yaani aarsaa baay'eetti kaffaltee deesse waan ta'eef asitti argatte waan ta'eef seerri ilmoo kee gatii galii jedhu hin jiru gara haadhaa isa kamtu akkas jedhaniitiin akkasiin jettee garuu ishiin beektaa jaarsa sirriitti jechuun biyya arabaa keessatti hin beektaa jaarsa ofii akka kabajan aga jaalatanii waan inni jedhe ishii malee hin beektu kana waan ta'eef aangoo ittiin qabdu jaartiin. waan goona garuu fikirri gochuuf hin jeeqeen. Boo'ii maalan godhatteeti yoo akkuma xiyyattee gara seeraa deemanii yoo kan seeraan gaafatan ta'e malee. Kana waan mucaa gattee fi deema gaartis hin qabdu gara seeraa deemtee wanta ta'uu hin ta'ama. Garuu immoo kee gattee galuu isiin jedhu seerri isiin jedhus jira jedhee nama sirriidha marga kan qaban biyya isaanii keessatti isaanii. Beektaa duraan odoon ta'e akkanatti isaan sodaadheetoo hin boo'usi maaliif warri keenya as jira jechuudha. Amma galanii beektaa hunduu baay'een as hin jiranii kan jirullee ijoolleen waan beekanii. Kana waan ta'eef akkasiidha na dhiphise beektaa. Amma eessa jirtu? Amma eessa jirtu? Amma eessa jirtu? Malan jira. Manan jira kifilee kiyyan jira malee jechuun mucaan immoo jaruma bira rafee beekte akkuma duraanii. Maal beekaree dudaaku? Namni maal beeka? Bakka antinii godhe. Immigireeshiniidhaan karaa seeraatiin akka waan jettutti yoo namoota barbaadee maal jette malee ofii keetii boosee waan fiduu qabu. Akkamittan barbaade madireeshinii? Garuu teessee of dhibbise. Jechaanan barbaade madireeshinii? Bilbilli kee ho'ifaa. Nuuf kenni bilbila asumatti ergaanattu. Bilbila eenyuun? Bilbiloota immigireeshinii qabdu bilbiloota bakka antinii ifaa seeraan ala jirtaati. Ani maal seeraan ala hin jira kontiraatan jira maal taate amboo hin qaban bilbila immigireeshinii hunduu isaan bira jira. Paaspoortiin an qaba, iqaamaan an qaba harka. Paaspoortiin an qaba, iqaamaan an qaba. Paaspoortiin qabda, iqaamaan qabda, okey ati hoggaawwiidhaan seera qabeessaan jirtu. Kanaafuu bakka paaspoortii iqaamaatti hojjechiifte sana dhakkootti gaafatamummaan mirga keenya yeroo ifaa. Waanuma rifadheef giraan agabba yeree laatan maal hin beekamne amboo koo. Akkamitti seera himaa Dubaay keessa jiraattee no wanti kun firaansi ta'uu qaba. Dhagee taa'ee Yesuus Kiristoos dhugaa sin namaa nyaata maamul. Maali qabee maalitti wali? Amboo bariifa. Jauh jadi. Aartiin irratti cufte jechuudha. Deebiseen bilbilaa fi irratti hojjennee akkuma isin jedhe dursaa wabiitiyyuu ifaan hin boojji maal akka taateen beekan jettee isheetuyyuu na amansiise jechuudha. Kanaaf amma deebisee tana irratti bilbilaa wayyoo cufattee jirti dhugaa aartee jirti natti. Bakka aartee jirti dhugaa narraa kaasuu didde. Amboo koo maal ogaa maasta? Dhiifama amboo koo dhiifama. Hin boochee? Kalaas dhiifama. Indi piraankiidha akka piraankii biyya orifatte malee hin ta'u. Amboo koo ishee dhiifama saruu koo. Dhiifama amboo koo. Dhiifama. Dhugaa waaqaa dhiifama amboo koo dhiifama naa godhi dhugaa. Kinoo yoon gadi dhiise jechuudha naa eeyyamtee yoon gadi dhiise
hordoftoota keenya biratti dhiifama si gaafadheen jira dhiifama naa godhi. Garuu lammata ifaadhaan piraankii irratti hojjetiin akkaataa waan baay'eetu jiru. Sababni ifaadhaan hojjetin. Kalas ishee sirratti hojjedhu amboo ko anaayyuu na boojisuuf deemta sirratti hojjedhu ammaan achi dhiifamaa viidiyoo kanallee yoo ati gadhiisi jetteen ala eeyyama keetiin ala gadhiisu jechuudha. Kanaaf dhiifama naa godhisin jedha dursallee beektee odoo haasofnu dura keechallee piraankidha jettee yeroo si dabarse malee irraa mujamarraa miise qaban godhare inde amyaan ilmoodhaan amma kamitti piraankiin irratti sijjamar ifaadhaan piraankiin irratti goota'een beeku ani ifaan attaddaafeen beekta baay'een jaalladha. Eeyyan hundi keechanuu akka jaalattan nan beeka amboo ko keechanuu yummaa sagaleen isa bira dhaqeetoo viidiyoo isaa daawwadhanaan jettee jirta. Kanaaf yaaga isin jaalattanillee argeen jira naa kabajamaa obboleewwan koo waaqayyo sinaa jaalatuun isiniin jedha. Kanaafuu dhiifama asumaan hordoftoota kiyya afootti dhiifama si gaafadheen jira amboo ko. Dhiifama gaafa garuu lammatanatti hin deebi'idha. Hayyee piraankii si godhe moo piraankii na goote moo maal inni re? Irratti hojjeta ani koo kan na nyaachisee nama biraatti garuu ta'e. Wabiidha. Ndeen boosii afaan boosii waan taate wallaalee dafina ndee bilbila maatii irratti cufeen kaasee beektaa? Masrii kana haasa'an jira. Wayyo amboo ko dhiifama. Naan gaabbitaan garuu ifaadha lammata natti hin deebi'ina. Yoo barbaadde siin yoo barbaadde wabiidhaan hojjanna piraankii malee ifaadhaan no abadan. Ayye amboo ko dhiifama. Dhiifama siin jedheen jira waan jette jedhiin kan hordoftoota keenyaan. Jettillee ona himatu. Akkin jedhu yoo jiraate lama ta'anii irratti hojjetanii siin deebisa immoo. Nummaan deebistu. Amma akkatti isheen naannoo jilbeeffachiiftee wabiitu na kenne ammas qoonna argate. Maatii ifaa miidiyaa hundi keessanuu nagaa isiniif haa ta'u jedheera dursaa dhiifama guddaa bo'uu kootiif maal jechuu kootiif miira keessa seenuudhaaf maaliif ifaa baay'ee jaalladha. Isaan irratti piraankii hojjette jedhee namanu maaliif hin beeku. Viidiyoo isaa yeroo ani guyyaa seeneen ilaaleen oolutti hin jiru. Kanaaf tasaa ka'eeraaf ifaadha piraankii narratti hojjette kanaaf qoy si deebisa. Naa tasaa ka'ee jira. Piraankii tokkoffaadhaan nama boochisuu kiyyaan ayyee itti fufa piraankiin ammallee obboleewwan koo hundumti keessanuu hordoftoota koo guddaa galatoomaa isiniin jedha. Piraankii 20 ol irratti na hojjedhe abdiin qaba ambooyee asumaan itti maayi. Kanaafi isaan ifaadhaas ittiin deebi'u dhugaa keeti maaliif naa amantu jedheetiin inanillee nama si wajjiniin nama lamarratti hojjedheen jira. Ati yoo argite piraankii naan taatu dheetanan odoo gadi dhiisin jechuudha. Irraan aansinee sanillee gadi dhiisna. Kanaafi obboleewwan koo hundumti keessanuu warroonni amboo boochiste jettanii toonatti muufattan nan beeka. Ilmoo irratti nama qoruun gaarii miti. Saniinuu daa'imman xixiqqooyi. Kanaaf dhiifama naa godhaan isiniin jedha asumaanii obboleewwan koo. Kanaafi amboo atillee dhiifama naa godhii. Wayyo budii koo. Hayyee hundumti keessanuu turtii gaarii asumaan anillee turtii gaarii amboo guddaa galatoomii dhiifama naa godhi dhiifama dhugaa si boochisuu kiyyaaf dhiifama guddaa si gaafadha. Dhiifama haati lammata garuu ifaadhaan natti hin deebitan abdii qaba. Hayyee dhugaa waaqaa sitti hin deebinu. Tole amboo koo nagaa naaf ta'e galatoomii guddaa. Naam. Tole. Yanke guyyaa gaba amma fanarifadda Yanke guyyaa gaba amma fanarifadda Kanna ubetosi amma lifan nifadda